ani waa'ee bareedduu na rakku jira sammuu kiyya keessas illee hedduu gaafii hedduutu deddeebi'u jira ani amala baaraan hanga takkatti nin beeka baarama waan sana akkas gootee viidiyoon qilleensarra ooltee akkas ta'eetiin akkamitti ol baheetiin miidiyaa irratti dubbadhaa keessa jirti nin beeka ammas sandaran inni badii sigaara inni dhiiraanuu dhalaanuu ka godhisan hojjettee insaalfannee ol baatee dubbachuu jirti inni dhiiraa'u garuu waan na dhiiwama bahaa ifiifuu nagiyaa qabaayii naguma qabaayiidha sossobee silaa guyyaa yaameessa naa dhufe anis isuma san ilaaluu barbaade nin dhufanaan jee eegas bilbila kiyyaa'uu hin fuudhu bilbila adda addaatiin dilla sagalee xiyya dhageenya narra cufa ani innummaa sanuu nagee qabaa sirrii jiraayii waan jiru sanii hedduu na yaachisu jira hordoftaaf daawwattoota kiyya daraartuu nagiyaa daraartuu waansi nagaafachuu mirga qabdi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftaaf kabajamtoota keenya akkam nagee qabtanii jirtanii baga jiraattan alhamdulillah rabbil alamin walumaanuu baga jiraanne jiraachuun waan hunda nama agarsiisa. Kunoo warreen viidiyoo kana irratti Fatiyaa hidhamtee jettanii warreen naa godhu turtan warreen du'aa naa godhu turtan warreen hedduu naa rifachuu jirtanii alhamdulillah rabbil alamin galata rabbi kunoo Fatiyaan hin hidhamne dhugaa daraartuun na hidhuuf askara na fiddee dhaqmi na fiddeeti akkasi manaana fuudhanii ani daraartuu yeroo bilbiltuu shakkeetin ture ati kabajaameetu nama kabajaa si godhuun si fidanaan jette ani nama si fiddu san ilaalaa jettin nasiiba kaameeraa kaayyadde garuu dhabamus kaameeraa ragaa naaf ta'u jira alhamdulillah viidiyoo san waan akkasi kaayyaddeef maali daraartuun hedduu jijjiramtee jirti yoo haa takka ta'e oromoon ragaa naa taatuufin viidiyoo san illee maradde alhamdulillah rabbil alamin yeroo asrii naan kutanii kunoo amma mana kiyya galeetiin jira yeroo hanga sa'a 3 cinaa sa'a 4 taa'ee qismii keessatti miciyyoon xiyya ol baatee warra manaa himtee abbaan manaa qismiin na dhufee wabii naateeti abbaan manaa akka afaan biyya sanatti damaanaa jaanini damaanaa ta'e guyyaa lamatti miciyyoon tun sin kannuun jenneeni maallee ni biyya jira biyyatti baankiin yeroo ayyaanaa jiran maaltu jira akkasitti guyyaa lama obsaa yoo guyyaa lameen san hin deebisne anaatti gaafatamaa jee akkasitti abbaan manaa dhufe alhamdulillah rabbil alamin abbaan manaa ilmaan keessaa akkamitti hiitanii obboleettii qofaatu mana keessa jira jaarsi biran jiru obboleettii jaarsaa jira ilmaansi keessaa akkamitti bultu jee abadan jee abbaan manaa haa jiraatu namni haa jiraatu garuu maaliif yoo ati nama nagaa taate namninis akkasitti si cinaa dhaabbata alhamdulillah abbaan manaa nu beekaallee akkasitti dhufee damaanaa ta'e wabiin irraa ta'eeti mana kiyyaa galee amma sa'a 4 moo 5 deemna alhamdulillah rabbil alamin daraartuu garuu haa galatomtu an daraartuu waan akkanaan raawwatti jetti siyyaan dhugaadha waan si hin kaanne sin kannuun jenneen dhugaadha yeroo dukkana keessa na baaste yeroo rakkoo san keessa rakkoo keessa na baaste daraartuun galata guddaa qabdi har'allee na biraa galata qabdi har'a daraartuun akka na godhee jeetin galata sillee nama dho'isu miti alhamdulillah rabbil alamin garuu ani daraartuu har'a akka na gootee takka qismii na fiddee mana hidhaa qismii na geessitee jee itti ilaalu abadan saniifuu warri daraartuu Fatiyaan kabajaan beektuu waan kee irraa fudhadhu Fatiyaan kabajaan nama beeku miti warra jettanis isinitti naaruwan daraartuu baga narraa fudhatte baga na gaafatte waan si na gaafatte waan kiyya na gaafanne dhugaa naa goote garuu waan nama galii qaba yeroo siifiin galchaa jeensan isiitu na dagachiise arraanti namoo itti haajamte na gaafatte baga na gaafatte waan si ani aaran qabu sila harkaa qabaadde daraartuu irratti deetiin kaniin kan irratti dabalee ammas naa kan jettee akka fete na gootus itti naaru alhamdulillah garuu hordoftaaf daawwattoota kiyya warreen hedduu yaaduu jirtan bilbila kiyya irra cafaquu turtan san hunda galatooma maaliif na yaaddaniiti na rifattaniiti Fatiyaan mana si nagayaan galtee jirti halkan kana baalxoo firraan baasne maaliif na yaaddanii hin beeka sanumaafin oduu tanan gammachuu kana na hojii gammadaa jechuudha maaliif maatii kiyya keessa ilmaan kiyya keessa deebiitiin jira mana kiyya hin jira ammaan tana alhamdulillah anillee yeroo isin daraartuun ni gootillee jeeyyaanne dhaqmii guutuu dhufee dhiirtaadha dhaabbachuu jirti askara dhalaatu mana ol seene akkasii bahee jee hanga baalxoo uffadhee gabboo dhaabbattee na eeddeen talte akkasii fudhanii qismii na yeroo nageessan maallaqa sii kanni illaanuu bakka ta'u mootummaan dirqiin amma kan jettee nama hin dirgitu hidhaadha silaniin hidhamaa dhugaadha amma kannitu hidhaa sa'a 24 hidhamuun nama jirti yeroo qismii dhaqan
Hangasun bulyaan guyyaa takkitti san ilmaan kiyya keessa alan bulle. Abbaa mana haa galatooma dhufee akkasitti damaanaan irraa ta'e yoo isin hin kan na gaafattan jee qoma dhabatee akkasitti mana hidhaasan keessa na baasee alhamdulillah rabbil alamin duraan dhugaadha daraartuun qabu ni hin barbaada na obsi jechuun ture. Ammallee biyyarraan as deebisuuf deema. Waan isii kabajaanin kanna itti aaru miti itti naaru daraartuun gocha isiin goote kana itti naaruan. Maaliif kalee daraartuu jee faarsee hedduu galata guddaa na biraa qabdaa jee har'a hamtu takka dubbachuu hin danda'u. Isin akka fedhillaa gootu ani immoo kabaja guddoo na biraa qabdi daraartuun. Dhugaadha yeroo maallaqasii kanneef anaafis ahli nagayaati. Bakkee deemtulee rabbiin nagaa naa geessu. Bakkee isin hin deemanaan jette biyyarraa hin bahu deemanaan jette rabbi nagaan haa geessu. Nutillee nagaan rabbiin nagee nutti haa ta'e akkasuma bakkuma jiru nageetti haa ta'u. Akkasii hordoftaaf daawwattoota alhamdulillah rabbil alamin waa hundaafuu fattanamuun ma jirti. Tana keessa warreen fatiyaa isin galatan beektanii fatiyaa galanni daraartuu kana daraartuu maal balleessite irra jettaniif ni jirti. Daraartuu waa takka hin balleessine. Daraartuu kaleen jeen ati bahariyoo si fuudhuu dhabeellee anaaf ati obboleeyyanii rakkoote gammachuu ta'e si biraan dhaabbaddaa si cinaan jiraan jeen. Daraartuun badii si balleessite irratti anis hangas waan san godhuu danda'e. Obboleettii taatus geeleetii taatus badii siinirraa ani hin deeggaru. Badiisi waan kun badii jeetin gorsee dadhabummoo Ibraanuunis nama jirti. Daraartuu waa takka illee hin balleessine jettanis ani akka kiyya badiidha. Na bira badii ani badii irratti hin deeggaru abbaa fedhe. Balleessite badii saniitu anaafis yoo akka wal mufannuu nu godhe. Akka bahariis isiis dhiisee nas dhiisee akka mana kana hin deebinee waan godhe maali badii san. Ilaarraa bahar mana kana waan hin deebineef badii daraartu san. Badiinsi san maal fittee nu facaaste nu facaaste badiinsi. Silaa obsitee eeggattee woomata akka rabbuuna. Isiin immoo jarjartee waan kana waan raawwatteefi daranuu faffacaane. Garuu alhamdulillah rabbil alamin amma waan hin dubbachuu dhufeef waan biraatu hin ta'in fatiyaan hidhamtee warra jettanii warra bilbilaan hedduu na bilbiltanii na hubachuu keessaniif hedduun isinii galatoomfadha. Daawwattootaaf kabajamtoota kiyya qaqqaalii isiniin jaaladha isiniin kabaja akkana jaalattan akkana na kabajan arkeetiin jira. Hedduun ariifattanii hedduu du'aa naa gootanii hedduun iyyaafachuu turtanii garuu anillee oolleen bullee alhamdulillah kunoo mana kiyyan jira. Ani maallaqa daraartuu hin kennuuf hin jennee niman kanaaf baga na gaafattee waan sii na gaafatte garuu ani waan na dhiibu jiru jira hordoftaaf daawwattoota kiyya bahar eega guyyaa isin waan san raawwattee booda manatti hin deebine. Manatti hin deebine bilbila yeroon bilbiluu na jalaan kaasu guyyaa takka na jalaa dubbate kottullee jeetiin kadhadhee natti hin dhufne eegas bilbilaa na jalaan fuudha. Ani bahar bakkuma jiru beekwaan. Bahar nageen jira eessa jira. Ani amma hedduu sammuu kana keessa waa hedduun na keessa sammuu kiyya kana keessa jira. Gurbaan kun nagumaanii guyyaa 15 geenye ijaan isa naa garree silaarraan tana akka eda daraartuu mana kana fiddee askaraan na fuuteetti sila mana hidhattaafe ilmaan kiyyallee haadiyoomanii maaliif haafizumaa bira jira. Haadiyoomidha abbaan bira jiru ani yeroo isaan keessa na fudhanii qismii na geessanii hidhaa na kaa'anii eenyuun na quba qabaata eenyuun ilmaan kiyya quba qabaata. Haafizaan illee jiraattus ani amma tabahartunu bas dubbachuus akkan dubbannees hedduu na dhibde maal jechuun dubbadha. Inaa garree itti bilbilu namni bilbila nama jalaa kaasii bakkee akkanaan jira yaadinis wooma jiraati bilbila na jalaan kaasu. Ani waa'ee baar hedduu na rakku jira sammuu kiyya keessas illee hedduu gaafii hedduutu deddeebi'u jira. Ani amala baara hanga takkatti ni beeka. Baara amma waan sana akkas gootee viidiyoon qilleensarra ooltee akkas ta'eetiin akkamitti ol baheetiin miidiyaa irratti dubbadhaa keessa jirti ni beeka. Ammas sandaran inni badiisi inni dhiiraanuu dhalaanuu ka gochisan hojjettee insaalfannee ol baatee dubbachuu jirti. Inni dhiiraa'u garuu waan na dhiibu amma bahaarii fi nagiyaa qabaayii. Naguma qabaayiidha. Sossobee silaa guyyaa yaameessa naa dhufe anis isuma san ilaaluu barbaade. Niin dhufaan anjee eegas bilbila kiyyaa hin fuudhu.
bilbila adda addaatiin dilla sagaleetti dhageenyaan irra cufa. Ani innummaa sanu nagee qabaa sirrii jiraayi waan jiru sani hedduu na yaachisu jira hordoftaaf daawwattoota kiyya. Daraartuu nagee daraartuu waan si nagaafachuu mirga qabdi. Maatu nagaafatti illee hin jiru. Garuu ani ammas gama biraatiin tabahaad na yaachisu jira. Inshallah rabbiin khayrii haa godhu. Fayyaa qabaate silaa bahar wanti qabaate ni deebi'a mana isaatti. Garuu waan kun raawwatamee akkamittiin ol bee miidiyaa irratti taasoo akkamittiin mana kiyyaatti deebi'a santu isa keessa jira. Ani bahar akka ifi jaalateen goones arkeetiin jira. Gama kiyyaan ani nan dheessini yoo viidiyoo kanallee agarte nan dheessini akka fedhille ta'u haadha mana keetii haadha ilmaan keetii mana keetii deebi. Waan kun akka ati badii takka hin qabaanne. Ani amma daraartuun haa jettu malee yeroo dawaatti naqxus viidiyoo sanis maree harkaa kan qabaa jechuu jirteera viidiyoo gadi hin dhiisne. Ani waan san ififuu hin beeku abbaanuu hin beeku waan san raawwatamu dhabaa daraartumaan naa hime malee ifis quban qabu akka nama hirriibaa rafee ka'e manaama keessa jiru. Saniifuu waan fedhe ta'u ani siifin hubadha. Saniifuu mana keessatti deebi. Dhaamsa kiyya asiin yoo viidiyoo kanallee yoo arge rabbiin hin godhini silaarraan tana hidhamee ilmaan kiyya kophaa hafan. Namni na jala deemes na baasus hin jiru. Dhugaadha namuu jireenya isaa uffata. Fatiyaa maal keessa jirti namni na hubatu hin jiru. Na iyyaafatullee hin jiru. Hafizaa ilmaan keessa jirti. Akkasi Abba Hamzaa yoo viidiyoo kana agarte mana keessatti deebi ilmaan kee keessa deebi. Waa hundi waan ta'e ati jaalatteen goone waan san hunda ani siifin hubadha daawwattoonni siif hubatan. Maaliif namu harkee jira viidiyoo san. Saniifuu dhaamsa kana hordoftaaf ta'uudha. Asumaanuu Abba Hamzaa fi dhaamu barbaade. Alhamdulillah rabbil alamin garuu Fatiyaan baatee bahuu kiyyaaf warra gammachuu qabdan laayikii godhaa. Warra immoo bahuu kiyyaan gammadiinis homaa hin jiru. Inshallah khairuma yaani bahuu kiyyaan kan hin gammanne hin jiru. Ajoo malee ani namni hin gammanne hin jiru. Namni gammadanii hin beeka. Asumaan dhaamsa Abba Hamzaa birraa akka gahu viidiyoo sana laayikii godha. Dirqama Abba Hamzaan viidiyoo sana harkee ifiif bilbilee mana isaa deebi'uu qaba. Maaliif Fatiyaa akkamitti mana kiyya deebi'aa yoo jiru qaanfateellee waan takka hin qaanfatinni. Anuma manni mana keeti waan ati badii qabdullee hin jiru. Arkeetiin jira hunda hubadheetiin jira. Asumaan dhaamsa kanallee Abba Hamzaa birraa akka gahu godhaan isinin jaaladha isinin kabaja. Alhamdulillah rabbil alamin. Ankasi viidiyoo biraatti nan gahu dhufnu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.